ilmu kan pula. Wait ilmu kan nahan. Wait ilmu kan pula. Wait. What? Ilmu kan itu hari. Ilmu tadi. Ilmu tadi sembuh. Mau aja. Wait. Kau sejala. Ingkan dulu mau dijengkan. Ingkan dulu. Wait. Wait ilmu. Ilmu wait. Galak kan sih ilmu. Iya, ane sih ilmu kan pula. Ambil aja nih. Ilmu tiga boleh. Ilmu tiga. Ane sih ilmu kan pula. Lah, ilmu tiga boleh. Nampu ilmu kan agak nih. Ilmu kan agak nih. Wait. Wait ilmu kan pula. Lah, ilmu tiga. Ilmu tiga boleh ilmu ane. Wait. Ilmu itu tadi nggak? Tadi ilmu. Tadi ilmu. Dubo. Ilmu tadi ilmu tiga kamu gos. Ma ilmu itu ane sih nggak? Ane juga. Kamu akan gos terus kamu ingkan lah. Ilmu. Ya tadi kamu gos. Ilmu. Wait. Kamu dulu dia muda. Tadi ilmu anu guna biar kabar. Inu kerja tinggi lah pudi, bulti apa jas Lah, ilmu tiga ramu Bulti tadi. mah. Ilmu. Ilmu ini sudah tahu. Anta ka setiap mana kan Ji, anak gabay. info, Anak gabay mana info, kan info. setiap lah. Ilmu tadi sembuh. Kan ilmu tiga. Akas ni baka jawab sih tu saya jalan begitu kan? Ini pada ini terbit. Anggaru derbi devi, olte tanah kata nambene. Akas ni rumah nasa mana ani tu ambil mana ada beku anu denya kalau tiba kaya apa tu mah. Bufei no gam mesti itu bufei itu. Isi tidak jadi tu aset saya jadi sah. Ajut canda gitu. Lalu akas ni baka miya batas isi terbei itu. Dua anak kami nggak ada terus lagi saya terus. Adi ku manau asoda isa di ku manau bete ni orang tanah aja. Akam nggak lagi terus. Kam tahu terus. Asal kita ngeri denya kan? Ampa kesan jiran mungkin aku karena ane mana ti ikamanu soda ada jadi ti mana. Wali kaya mana? Wali yang mau kan? Wali yang mau kan? Enyo. Misal ane di. Ane besi wajib ane itu tak kawan nak hidup tu anu mana una bakti. Ayo. Kuliah perlu mau kan ala tae kan nama tae. Sambo dah ci mana ti gele dia kau di ini mana ti bune mana. Ayo. Aci ari sambo dah ane kan kau dah ci siari. Ane semua dia mana nomor ber. Kalau itu dah ada ni ramana di misalnya ada ci mana di me amma kalau ci. Me anak kami goram nanti. Mali ga olin gitan mi juga ka ajir tica lagi mi tica lagi tu mah buk baka ga mi juga baka jadi sama ini das male ati ku baka dapat kasih di tadi ma ko mana das male Isi ada uti dia nak baca tiap malam tu kau baka detik. baris tu olin betul macam tu male atis Ane dia nak baca itu dia nak baca sih dia tak nak baca. atis beda sih Anak mak ane lub agak semua dia nak berbat. pasti mana Ya boleh bewa ni. Dia enggak mana hujira kayak ini drum bayi kamane jiran. ayo Mana ya biasa ni bede. Enggak mana lala je tu nak. Hujira mana dia ni. Mana kere sebi. Bakai ni bakata dalam jauh kalau nomor lain lagi. Mana kere sebi. Apa jadi masalah kadang ni tibi. Wajib jiran ni jani. Am bakata dalam jauh. Am bakata ni sendiri dan ni jangan mana mati lagi. Dua kena kan nak kaya lah, kalau tu wajib mau kami, ada gak lagi tiu anda tu, wah lagi ser lagi sih, kan kaya kan nak kaya wajib kalau wajib mau, akan kalau kan kaya kalau tu wajib, galah jirau tu ada, nak lagi. Anya kalau dia awak kan hati. Pakai sanggar ayo kan begitu tu lah. Ya hamil. Abang kesambar salile nomor lain lagi, dia kata mana kaya lagi ni, akasih $3 lagi, akan jani. Ganti Allah sanu gada mana kayak gada Allah wajib lu ganti gada anu kalau kayak biar aja gada nanti keluar agak lu biar boleh banget gada san lubu siapa berbaju jadi jangan nama bakal delegasi delega diise mana 3 lu diise kono ini belum biar balik harga anda nu mana jelas siapa berbaju jadi sar biar mana nanti isabi mame oro aku Waliti sana rasanya ya itu orang sana itu. Itu orang itu mungkin ini akan jadi panang kada ni tekoni jarar kau. Tu ingat dan. Aku mati kada na tu majid dekai mame sama ni satu tu. Mana nanti tidak kayak tu mame orang tu. Dia mame orang tu mame so kada di sini. Kada sakkasin se boleh je berbaju je. Kada yang semasa kali tu mama nabi. Dan ini kada kada di sini. Badi jira anak mak ane bari bulu ramai mana tu bali nanjan mana bar akan tinggal longkang
Iya. Hin sodaadha. Duuba jawwaal illee agarsiif aanin kun walquban qabdanii jawwaal illee hojjaa isaan jirtanii. Walquban qabnu. Ayyo walumaa dubbataan jirtan. Walquban qabnu aanin garuu na barbaadutu jira. An badeetiin ammaan kana jira. Mee hafa mukaan nuti ammaan kana sitti natti diga jechuudha. Maali gaan achi girtii jedhamu dhufe beekte achi girtii jedhamu gaa manallee waan beeku baadii jiran dhufe kun baadii jiran dhufe fagaa ture xiqquma dhabnee yaadee akkas faqaarra iyyabataa tunu iyyabataa tunu. Kun faqaa silaa jawwaalan walquba waanna. Anas olaa irra jiru shari'aa isin qayyadatu biyyoo na dambaanan shari'aa ni qayyadatti. Asi jirti biyyoo bakka aanee waliin jira. Jecha dhageetti nama sitti dhufe jechuudha maalti. Amma gaari quba qabaatu nabdu amma listulleen beeku natti miyyoon dhageessimee. Bar quba qabaadhe maali jira sirriifuu ishii dhugama didii nama jaatte bar quba qabaadhe amma ka jaarta ishii itti dhufe ati jaarsa ishii dhimte kan itti dhufte waan jira sun qabu bar. Didii nama jaatte. Akkamitti bultii jaartu bultii hin fidamne barjii. Ishiin nafa jaatere akkamitti nama facaate ishiin nafa jaate. Jaarsaan kee kana jalaa qabaatu inni mul'isu. Jaarsa ayyamu. Meeqa? Yaani inni dhiira. Haa. Sa inni dhiira dhiirtee shariyaana afur ayyamte. Hayyee ishiin tun godhoso nama heerumee jaarsallee hin qabne. Inni kun jaartii inni kun ishiin tun jaartii namaati inni kun waan qabachuudha. An bakka sana hin beeku qofa baatee oole. Ishiiyyuu ta osoo jaartii namatti beeytu osoo ni haa kan. Bar dhalaan dalaala amma si inni kun hojii jirta mana hojii galtan. Biyyootan si biyyootu irratti deemee mana manatti midhamu. Manatti fidee. Mana sirratti deema. Yaani fuudhee jeen finne egaa. Haa. Baay'ee jaartiin fakkeenyaaf yoo walii galan jaartiin mana hayyamnaan gabbeetu beektaa fituu ni danda'a. Ada mana listulleen beeku malee waan qabdan isilachuutu wal fasaa qabdan. An hayyamee fi waan beekanti lamaa ta'a amal taate. Yoo kenna wajjin mala tokko keessa hojjetee ana jamee fi fuudhi jiyaan itti fuudhe maalin godha amma mana namaa asii maalin godha. Takkanaati ani aaneen wanti inni itti fuudha kan itti naanneessu ni beekta. Aaneen biisoo wanaa binni walitti mashaakila goonee wal lolle qofa deemee dhalaa itti alaba. Kan qotaan ta'ee fuudhu deeman jechuudha sababa manatti natti hidhaa. Osoo gise nagaa qabnu gise walitti fayyaa qabnu son gartee fuudhan fedha natti fuudhinaan jee dura deemee dura dhaabbadee itti nan fuudhaan. Gise wal lolle qofa garan si goonaan jee. Atamma dubbira fardii amma raqama dhageettee amma gaa akkana achi galan jecha namarra dhageessisutti malee amma gaa raqama jara sanii hin qabdu amma akka dabalee amma akka jara gaa amma akka aanii fa'aa bakka isaan galan sana sitti mana bar. Mana isaati illee dhageessitu amma mana geessitu ati mana jiran sii ati jiraafta mana isaan jiran san amma akka dhageessitu. Mana akkamitti si geessa? Mana isaan jiranii nuun beekee akkamitti si geessa? Qeema isaaniitti jaan lafan. Mana isaanii mana hin beektu mana isaan galillee. Hin beeku yaani deemi gadaa mantala isa jalaa badee jiru san gartee gadaa san barbaaddi gadaa sanii wajjin. Gadaa sun beeku gadaa hin beekne bara amma as amma baay'een ture annamu beeku sana. Maaliif jee gadaa amma yoo gabaadee nama tokko gadaa tuuf fayidan jettee hundaatu bakka inni jiru yoo bakka inni jiru beekan itti si qajeelcha. Akkasitti gabbai barbaadi gadaa sanii wajjin itti dhaqaa malee an bakka isaan jiran ni beekuu si geessuu hin danda'u. Atuma gamma ijoollee beektu ijoollee toorsanii ta beektu amma gaara geessullee beeku ijoollee beektu raame. Hin qabu ijoolleen tokko. Raqam isaanii ijoollee nama qabdu nama ni qabu hin jiru. Mana bara atama mana san nageessu qabdu. Bara mana isaan jiran hin beeku bakka isaan galeeffatan hin beeku. Joon si geessa amma mana kiyya hin jiran mana kiyyaaninu eeggatti dhageetiniin mana qollofadhee dhufu qulfii dhawunaa fakkaata. Amma nama isaan jiraatanii yoo nin keessi geesse ani neefa gaafa kaan mucaan sun an walitti bidduudhaan laalajee asitti dhufee mucaan nagaa haasa'uu gadaadha nafa walitti deemtanii gadaadha waltumani siin nama natti bitanii naan jira. Amma yoon kee mana kiyyaa hin jiranii mana kiyyatti si geessee achitti wal agartan idaan ammallee nama natti bittaa jaa nama natti bittee na barbaaduttee taajaa ani hin ajjeesu. Inuu jiranii mana hojjetanii. Jiraatu illee baana atama mana akka san nageessi anaan moo. Mana hojjetan jira reema ifannaa daragaa bakka qulqulluu ergaan qabu. Ulaa golfatee dhufte. Anammoo garuu anaanee dhiisu illee ta'u. Ati si aanee miti bar suyyoo sun miyyoon suyyoo dhugaan jaartamaa keessaa jaalagee. Sanirraa dhiisi biree san tajaajila namaa jala deemte yoo jedhu. Bar miyyoon jaalatti ambii duraan nagaan miyyoo duraan bultee ta'utu. Kana durallee anama akkasitti waan qabadu. Kana dura osoo nama hojii bitaa miyyoo na duuba miyyoo seenu jireenya. Aanee kun miyyoo akkasii na duuba seenu jireenya miyyoo naaf duraan nagaan bultee jiru.
Miyyoo osuma wajjiru naa miyyoo gaafa na jiru osuma jirru miyyoo na riitti jiru mati. Ida inni qilleensa laa sinu jiru miyyoo. An deemna yore an deemna faa isaa taate an garuu ardi malattee an ammoo aanee dhiisu billeen ta'u aanee immoo. Ibirraa dhiisi an waanee nu waan dhiisanii jettee waa hoonni. Maaliif hin dhiisu jaartii jaaman nuun. Maaliif hin dhiisu jaartii jaaman nuun. Duuba kam gootana amma dhiiramee gajalli. Haa deemtu aanu waan akkanaa dalageessi isuma beekte an ammoo aanuma hin dhiifne. Aanaan dhiisu billeen ta'u. Aanee gadi hin dhiisu. Akkam gootatu waanee. Hin dhiisu aanee dhiisuudhaan ta'u. Jaartii yoon inni jaartii na jala nisu maali. Inni ati ishii nagartu ishii nama jaartii qabu jala deemu. Nagartuudhaan miti bara. Kun jaartii qaba an bar jaartii isaati. Ishii agartu. Maali? Ilmoo kun jaartii qaban jettu ilmoo qaban jettu. Maal gooti ishii naanee jira. Si badii qaba oolu. Takka ta'ee dhufan wajji dhufan nyaata malee tamee gaafa gaafa sana ma jirta bara. Mana jirta gaafa turte ma jirta. Maa ulaa jira wanti maama nuna. Keessummaadha naan jedhee. Haa wajjin asirraa qabdee gaafis. Haa wajjin asirraa qabdee. Haa wajjin asirraa akkamitti qaba. Ati hayyamta waan akkanaa kan fayyadamte yoo dhiira wajji mana sitti. Anti jambee malee teessan wajjin hambaa jambee malee. Akkasitti hayyamtaan sin jeema sin gaafatte. Ammoo. Angaamni gaati jambee malee teessan hin beeku. Jambee malee teessan beeku hin ta'u. Anuma tanaafu aanee dhiis billeen ta'u naan diyyabta aanee waalam. Atama mana geessu iddii malee. Hambaan mana si geessu hin dinne. Ayyee. Ni akkamittiin si geessu eessa si geessu. Haa. Mana akkamitti si geessu bakka si geessu. Mana na geessu qabdee mana waan na geessin. Na geessu malee. Yoo na geessin sin geessu dhugaanti. As sin geessu waayee. Haa. Sin geessu kamti si geessu jira. Bakka na geessu jetti. Ilmu Ilmoodha. Ilmoo jiru hodhe ilmoo jiru hodhe gaa. Ilmoo desani mere si ilmoo tana jiru. Akkam godhe. Waan inni na bira mere inni fayyadu kun wanti no jira. Ani si ilmoo tana fuudha. Ambiraati miti. Ilmooti jambuuni. Ani si ilmoo tana fuudha. Ilmooti jambuuni. Na fuudha ilmoo tana ganna dhiga. Ilmoo tana ganna dhiga. Iti ilmoo tana fuudha. Ilmooti jambuuni mi bu'aane. Iti ilmoon tasaati mere. Tasaati mere ilmoon. Duubo. Ilmoon tasaati ilmooti jekkam gooti. Maa ilmoon ta'anii ti mere. Ta'anii jira. Akkam gootare nama qabuute hin kannu rarraa Ilmoo tana fuudha. Iti ilmoo tana aan. Iti ilmoo tana fuudha. Hin kannu. Wait. What? Ilmoo maal betta fari? Ilmoo ta'anii ti mi? Iti ilmoo. Yoo taate akkam gooti. Iti ilmoo. Afeeti. Godhuu deemta. Ta'isaati minuu waan goonaa beekaa bara. Naaf beekaa. Inni hojjatti inni jedhaa fuudhee bultii na facaasu malee. Yaa dirmooti jira Bultii fidi ilmoo hin dhiisu ilmoo sana dhiisu waan ta'u. Antaka uun sitti jala mana kana narraa gabbai mana kana uun sitti jala. Ilmoo tan dhiiseen boqo. Kan ilmooti jala narraa gabbai mana kana. Ilmoo tan dhiiseen boqo. Uun sitti Maa uun hojjetti. Fidi. Takka uun sitti jala. Kan ilmooti jala. Kan. Fidi. Fidi ilmoo. Ilmoo fidi.